Guddina dinagdee bulchiinsaa milkeessuu gamatti tajaajila fayyaa yeroo barbaaddu hawaasaa kennuu keessatti shoorri abbootii qabeenyaa investimentii fayyaa irratti bobba'anii murteessaa ta'uun ibsameeti jira. Bulchiinsatti abbootiin qabeenyaa gara 15 investimentii fayyaa irra bobba'an keessaa hospitaalli Roobsanii fi hospitaalli waliigalaa maatii Qadaadee isaan tokko ta'uu itti aanaan biiroo daldala industirii fi investimentii obbo Abdii Mukhtaar ibsanii jiran. Tajaajilota bu'uuraalee hawaasaa wirtuu lafee duudaa ta'an isaan akka tajaajila fayyaa hawaasa biraan ga'uu keessatti shoorri abbootii qabeenyaa qaban olaanaadha. Bulchiinsatti abbootiin qabeenyaa investimentii fayyaa irratti bobba'an kan hojiilee tajaajila fayyaa hawaasaa kennuu, hojiilee miidhagina magaalattii dabalanii gamoo ijaaruu fi lammiileef carraa hojii uumuu keessatti shoorri isaan bahaa jiran olaanaadha. Bulchiinsatti carraa investimentii mijaa'ee jiruun abbootiin qabeenyaa investimentii fayyaa irratti bobba'an dabalaa dhufuun yeroo ammaa gara 15 ga'ee jira. Isaan keessaa hospitaalli Roobsan kan naannoo Kooneeleetti argamu ijaarumsarra kan jiru yeroo ta'u, hospitaalli waliigalaa maatii Qadaadee kan naannoo Seydoo achi dabartee karaa ol mooraa humna ifaa fuula duratti argamu xumuramuun hojii eegaleetii jira. Deemsa guddina dinagdee galame milkeessuu keessatti shoorri abbootii qabeenyaa investimentii fayyaa irratti bobba'an olaanaa ta'uu itti aanaan biiroo daldala industirii fi investimentii bulchiinsaa Dirree Dhawaa obbo Abdii Mukhtaar ibsaniiti jiran. Inni biyya takka halaalchisu kan duraan dura fayyaan hawaasa uummata sanii mirkaneessee mootummaan jiru san hawaasa san fayyaan isaa mirkanaa'e hawaasni san biyya saniin deemuu danda'u irratti madaalama jechuudha. Sanii jalqabatee bara darban kana keessatti hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Haala ammaan tana irratti dalagaa jira kanaa wajjin qabatee keessaafuu amma Qadaadee family hospital khajaa Muhammad eegana kanaa wajjin qabatee dalagaa bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Obbo Abdiitti dabaluudhaan hospitaala hojiilee miidhagina magaalatti dabalan ijaarsisan hojiilee karooraa isaanii gara fuulduraa keessatti kan tumsan ta'uus ibsanii jiran. Ammayyaa adda addaa naquu irrattis hojiilee adda addaa dalaguu irrattis waan guddaadha wanni hojjetamaa jiru. Kanatti ammoo mootummaan dhibba dhibbatti deeggarsa qicaluu godha jechuudha. Bulchiinsatti dhibee cimaa humna olitiin hawaasni gara iddoo biraa deemee baasii dabalataatiif osoo hin saaxilamne asumatti akka tajaajila argatan godhuudhaaf hospitaalli waliigalaa maatii Qadaadee maallaqa miliyoona 500 xumuramee gara tajaajila kennuutti galu abbaan qabeenyaa hospitaalichaa obbo Abdurrahmaan Ahmad Alii ibsanii jiran. Hospitaala kana goonee hospitaala kanatti namoonni keenya bu'aa argachuu danda'a jechuudhaaf immoo nuti immoo kaayoon teenya naggadaaf miti. Bu'aa silaa nagganni waan kaan turre wayya. Makiinaa fiduu, meeshaa ruuzaa baasxaa kan hunda fiduu, waan silaa deemtee dhaabbatatti gurgurattee deebitu. Kanaatiitu silaa bu'aa irra qabu. Bu'aa sanirra bu'aa namni keenya argatu. Bu'aa namni keenya argatu turre caalaa. Waan ammas gama rabbiititti bu'aa qabu. Kanaa turre caalaa jenneetu waan kana seenne jechuudha. Yoo ilaalte dhugaatti seenne akka malee waan guddaa. Akkamma nuti akka beeksisabiitti hedduu itti lafaanii waan kana. Maallaqa nuti baafne miliyoona 500,000 ol ta'a. Maallaqa daran mataan keenya yaadni keenya meeshaa kana wali guuruuf wanni alaa garsinu biyya keessaa binnu jaarmee isaatirraa eegale wanni nuti itti mudanne toora amata 7tti jira. Hospitaalli kun maallaqa guddaa baasuun meeshaalee tajaajila yaalaa yeroon barbaaddu fiduun hawaasa bahaa fayyadamoo godhuuf gara hojiitti kan gale ta'uu hojii gaggeessaan hospitaalichaa obbo Muhammad Abdurrahmaan ibsanii jiran. Akeekni keenya namni naannoo Dirree Dhawaatii fi Dirree Dhawaa jiru fi naannoo kana hunda jiru fayyaaf furmaata guututti bakka irraa argatu godhu. Hospitaalichatti namoonni carraan hojii uumameef carraa hojii argatanitti gammaduu ibsuudhaan carraa abbaan qabeenyaa isaanii uume kanaan hawaasaa fi abbaa qabeenyaattis fayyadamoo godhuuf cimanii kan hojjetan ta'uus ibsaniiti jiran. Meeshaa adda addaabaa asii addaabaa imaaree kadhaqu jira. Kana hundaa'uu asitti nu hambisee gatiis waan hundaa'uu gatii illee akka bareedaatti nuuf kaayutti hedduu malee Qadaadee hospitaal jeneraal faamilii hedduu malee galatoonfannaa hedduu malee. waxaan aynu meeshan aan u furay adeegan annagii shicibkii reer Darbe iyo maalqabeenkan wuxuu u furay shicibka reer Darbe si ay uga faa'iideystaan
dadkii xitaa shaqaalihii meesha shaqaale daraba ku nool ay shaqaale ay shaqo ka helaan waxyaabaha meesha loo furay adeegyo hufan si looga helo weyn adeegyo badan ay in laga helo weyn waxa meesha loo furay abbootii qabeenyaa investimentii fayyaa irratti bobba'anii hospitaala ijaarsisaa kan jiran keessaa Dr. Khalid Mahammad isa tokko yommuu ta'u abbaan roobsan Dr. Khalid gamoo ijaarsisaa jiran dhibbeentaa 60 irraan ga'uu danda'us ibsaniitii jiran. Ogummaa hojii kana seenee kilinika dhuunfaa kana ijaaree hospitaala ijaaruun qaba hospitaala guddaa magaalaa Dirreedawaa keessatti ijaaruun qaba jee yeruma yaadee ka'u kaayyoon qaba ture. Kaayyoon inni qabu namni keenya baadiyyaarraa ka'ee magaalaa kana keessa ka jiru fayyaa barbaade hikimnaa barbaade qabeenya isaa qabatee dhufa qabus kan qabnes wallaansa walabaa barbaade yeroo laallu namni keenya baay'een bu'aa baasii baay'eedhaaf saaxilamaa jira asii biyya biraa dhaquudhaan asii biyya biraa deemuudhaan asuma keessattuu kanaafuu ani wanni yaade namni keenya iddoon tokko kan nama keenya calaqqisiisu manni yaalaa fayyaa jiraatuu qaba. Hawaasa baatiif tajaajila fayyaa quubsaa kennuudhaaf karoora yeroo dheeraa akka qabanii ibsanii jiran. Part of Itoophiyaatti jechuun akka biyyattii gara bahaa kanatti advanced hospitaala ta'e uumuu jaaruu hospitaala smart ta'e jaaruu smart hospitaala gisee jennu smart health care facility gisee jennu waa hedduu keessatti wanneen amma uume kana jechuudha. Isa kana uumne reeferaala asii gara biyya alaa deemu as keessatti hambisu.